بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waaqeffattoota ilaalchisee waan gabaabdu waaqeffattoota waaqeffannaan maali jennee gaafannaan waaqeffannaan amantiidha, aadaadha, of ta'uudha, duudhaa, eenyummaa Oromooti jedhanii nu deebisan. Waa hunda akkuma jiru dhiifnee amantiidha jennee gaafanne eeyyee amantiidha jedhan. Amantiin tun akkam yoo jetteen waaqeffannaan waaqa aanfatuudha, waan isi aanfatuudha jedhan. Waaqa kanatti achi dabarre waanni kun ka Oromoo qofaati moo ka addunyaa hundaati? Yoo waanni kun ka addunyaa hunda uume tahe akkamitti Oromoo qofaaf amantii waaqeffannaa jedhu kenneef? Sabni biraa ka Oromoo ta'ee hin uumamin eegaa waaqeffannaan amantii dhugaa taate seenuu danda'a jennee yoo gaafannu waaqeffannaan duudhaa Oromooti, mallattoo eenyummaa Oromooti, sabni biraa seenuu hin danda'u nuun jedhan. Waaqni addunyaa hunda uume Oromoo qofa filatee amantii waaqeffannaa jedhu kennee fi addunyaa biraa akkamitti gate yoo jetteen namuu waan isa fakkaatu tolfatee tumatee ittiin jiraatu qaba. Suni jireenya kaa amantii hoo yoo jenneen amantiin illee akkasuma. Warri jedhan tokko lamaa miti. Maarree amantii harka namaatiin tolfamte hedduu dinne amantii waaqarraa ilma namaatii kennamte hordofuu jirra. Koottaa isinillee nu waliin hordofaa jennee dhaamsa dabarsinaaf waaqeffattoota. Rabbiin maal jedhe? يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا إلمان نما فرنجي عرب قراج أدي يا إلمان نما جدي يا ربين يا إلمان نما جدي يا هند الدنيا كانت نما أني نما جدي في يامو يامي ani namaa miti yaamsi kunnan ilaalu namni jette diduu dandeetta yookaan ragaa qabatamaa barbaadattee gara amantii rabbiin ilma namaa hundaa ergeetitti seenuun filannoo kan keeti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.